لا غلط. درات لك زودي. غلط بتاع يوكا. أو درات وينجاو. تكتي أرانتنا. Si ammaaf bardeeffama siif hin godhan. Bakka takka anis Taboruu sallaalila. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت خبجمتو تخورت سدخنك أكم نجا قبضنا كيسن نجا قبضنا بدي سن الراكم نجا أكما وادا سني قلي أصون أبدي هين كوتا تنتين جا alkan ibuya أصون إنجين أكما وادا سني قلي خنوم mana fannis girraga wa mana fannis ufnefis anis darartu nisni jirti me yorota kabaka isan tis ndewar sami aguta gawa jaljetni ma tisni miziti سلام دموع برنامج. ايغا سلام برا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كجمود داود تزرعين يخونو. بقي جرات نسينجي كان نجرا ونسيز عرقيني. وانا تديم وديم نورمال لا لا. كرمتي سنين عسوينو. darartu kamaja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. arra akhu magajri ijisani jechura la falallalti aw alla falallaltu besimbe akhu abu malga mala falallaltan soddaa fakkaatanii akka nama galtee soddaa wal qaanfata jaanii akka nama soddaa intala walii kannee yookaan gurbaa walirraa fuudhetti gurbaa walirraa fuudhetti maal ta'uu sodaatan. Wanni na balaalu bare. Khayya qabu la falaalu malee. Qaanfatu nan dansan la falaalati. Akkasigaa ammaan tanagaa dhugaa dubbachuudhaaf daawwattoota keenya egaa xiqqishoo waan darartuuf maamma xiqqishoo jidduudhaan walitti muufatanii turanii har'a keenya egaa alhamdulillahi har'a keenyatti jira kunoo egaa har'a darartuunis akkuma waadaa naa galtee waadaa isin diine akka shigaa isiillee qabeetii mana fannis qabee jira fannis bagana gaanee dikaa. Welcome to Ninja Budra Center. Laa jechuun kaa Bagana gaadha. waa simannaan tetelleen waa hedduu nama gammachiisne gammachuun qabnu na fakkaatti moo akka daawwattoonni keenya gaa mee namni kun gaa akkanuma qabaamee namni kun fakkeenyaaf aniin kun isarraa jechuudha akkaataa inni itti na keessummeessu akkanuma hame namni akkanuma nama keessummeessu akka isin beektanitti. Barataan tokko waggaa baratee qabxii isaa qabxii gaarii argee gammadaa beekte. Ani Uganda ya tidurol sendun dadhabina fi yookiin ammoo taaba dadhabbii kan fuula kee irratti argee tanumaaf inni xiqqoo. Atiitu silaan nako konflee fuula kee ifa fuula bareedan natti yoo sente anis gammachuu malee si hima. Hangana achi deengate waan hangate hin beektooti. Kana biraa kutasanii harka duwwaan deebitee naan jettee. Jechuun harka kee jiidhaan dhugaadha amma harka jiidhaan dhufte. Safaadhaan isi daraaltu. Dadhabbii sirraa. Daraaltu yoo kam isa waliin dubbisne. Taree fugaa isin geessi akka segaa daawwattoota keenya jechuudha dhiifama walii godhaniiti jiranii egaa maaliif isinis akka qalbiin cabsine waadaa keessan guutuudhaaf jechuudha kaameraa viidiyoo isin waraabe malee san duraa'u dhiifama akka ajaa'ibaatti walii godhanii jiranii egaa ammaas akka gaa hordoftoonni keenyaas akka sirriitti amanuu fi akka gartee miti eegaa turan sanitti akka gammaddaniif ammallee fuula keessan duratti dhiifama waliin jechuun isaanii dirqama jaalatanii osoo hin ta'in dirqama dantaan kara lamaan egaa saniifuu jaalatanii dhiifama waliin godhanii dirqamaan dhiifama waliin godhisa maaliifuu namni tokko namni jireenya boruutiif wal abdatu waan xiqqoo hundaaf walitti mufatu gaa alhamdulillahi galanni kan rabbii guddaati jechaa gaamee gaafoo haasawan irratti hin dhiisinaa kaasaanii kun na dadhabsistanii yoo itti gaame mee isinis gaa daawwattoota keenyaan daraartu mee akkam jettare dhiifama siif maamee walitti araaramu kanaaf maaltu sitti dhagaame taraarturraa ni garagaa mirgumarraa ni deema. Animo. Ammaan tun dhagama isa gaafa dhufaayinoo isaa torra gammadee moo anaarra gammadee dira. Anta nagaa dhalaan xiqqoo sigaara gootii gaa. Anaarra gammadee. Akka ati irra gammadde ni beekaa duraanuu gurraachaarra diimattee. Silaa gammaddee ati naaf bilbilta na gaafatta na gaggaafachuu dhiiftee ammaan tanaa. Bakka jala galchitee beektu. Siin na galchare. Akkanuma buduruma haayee gatii barbaada. Barsii dura na galche. Afaaniin nama malee hojiinsi dalage. Isinirraa gabboodiif maa jennu. Laatee Meegaa waan si dhagaame akka daraartu mee daawwattoota keenyaan mee anaaf daawwattoota keenyaan anaaf ibsi yeroo tokko waan si dhagaame.
Maashaallah alhamdulillah gama fannisilleen kun amma ol bira dhufneemi. Hedduu isa kana gammachiise maaliif jenna waan irra kutee fi akkaataa inni itti jirullee waan garuu viidiyoo inni gadhiisisanillee harkeetiin jira. Amma immoo akkaataa irra dabre yeroo laale atilleen dhuftee sattaruun kee maashaallah hedduu na gammachiise. Saniifuu gaafa gizee viidiyoo inni akkasii boosan fa'aa waa agarti maaltu dhagahame? Nee rifadhee hedduu takka osoo jaalala osoo hin ta'in waa isii jaalalummaa osoo sana hin ta'in isa obbolummaa sana aboo silaa obboleessa kiyya akkana ta'e yoo jeetiin iftuuba deebisee sarmaata iftuuba na deebisee yookaan. Maama walii waan garaa ittiin silaafis argate egaa yoo siqqisha waliin mufattan. Haboo hedduu nama naa miti amma isan jiinaa kan makaa wayi. Boo'uu malee carraa biraan qabu daawwattoota keenya. Wayi. Amma anaa bara. Akkasigaa mee san jaatana fakkaatti. Mee isin koomantii jalatti yaadaa keessan barreessaa asumaan guutuun keessanuu har'aan tana gammachuu tanaaf gartee viidiyoon tun jechuudha laayikiin si har'a gartee gara 5,000 deemuu qabdii gaa sabiskiraayibillee guddisaa fi daraartuun gaa maatii teenya taatee jirti gaa dhiifamallee maamadii gootee jirti. Sabiskiraayibii tan ittiin qusatinaa laayikii tanallee dhaq godhaa tokkoon keessan laaltanii osoo laayikiin goone biraan kutinaadhaan viidiyoon tun naaf gammachuudha. Hedduu takkaan gammadee hedduu takka firii laffaatitti yaa gizee narkoo hedduu takka bakka desna jee maamadii akkasii boosan har'aan tanagaa wal bira dhufnee alhamdulillah kanatti shaajee sujuunni isaallee akkatti irraa mul'ate dhiyeenyaa kana gurraachoma isaa fi sujuunni isaa hundi wal fakkaatanii mee akka maaltu dhagahameeti? Jechuu ga'anii hangabarra amma walitti dhufuu dhiifne seeqee tun beeku. Qofloo miti. Arranii qoflee ho'aa jechuun gammachuu guddaa qaba amma namni haalaan gammadee fi namni hirrifate waan haasa'uun beeku. Ati waan hundaafuu galatoomii umrii dheeradhu saahiba kaniin qabuu fi saahiba dhugaatii fi haqaallee egaan bareedu reetiin jiraa'u. Jechuun barsiisaa tana haatee ziyaaruu qabdu. Si ziyaaree ittiin deebi'a hordoftoota ragaa goonaa fi. Daraartuu akkasumatti. Galatoomii taa'ee bakka. Akkasii gaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa namni har'a na gammachiise kun rabbiin addunyaa fi akhiratti isa haa gammachiisu akkasuma dachaas bichaa galatoonfachuu osoo hin taane egaa giiftii jaalalaallee haadha mana kiyyaa fuulduraa qaalii fi gaarii jaalatamtuu waliin umrii nu haa dheereessu hunda keenyaan jaama. Amiin. Akkanumatti cal jaanii ibsanii taa'ullee hin taatu gammadeeyanii gammachuu qabdu san ni qoodatu. Ibsachuun gaariidha. Hordoftootaanis ni qoonna gaariidha. Miragatti qoonnuuf sanitti gammachuu sanii qoonnaafi waa hundaafuu du'aayiin isaaniitiis daleetee namni hedduun koomentii jalatti kun du'aayii godhaa. Haadha achi gochaa jiruus ni jira. Innis yaada mataa isaatii irra laalluu hordoftoota keenya. Waa hundaafuu kan warraabsuuf. Dhalaa tanaatti anamma asirratti dhalaa achi gochaa jechuun xiqqishaa asirratti waan yaadi tokkoon qaba. Dhalaa waggaa jaan ibsituu dukkanaati. Utubaa jireenyaa. Utubaa jireenya ilma namaati. Dhalti ilma namaatu dhalaarraa uumamne silaa dhalaan jiraachuu baattee har'aan tana addunyaa kanarra hin jirru. Dhalaan tun irraa dhalanne. Isiidhaa jechuudha jireenya kan nu barreecha. Isii jireenya nuuf bareecha. Saniifuu jechuudha wanni dhalaan keessa hin jirre hin bareeddu. Dhalaan tuni haa jiraattu hin jaa ammallee nu jiraan dhaabuu bakka jirtanitti isinitti haa tolaaboo. Umrii nu dheeradhaa wallaahi yoo jalloollee taatan gartee miti. Jalli nu keessa sanii wajjin ani isin jaaladha hedduu takka. Dhugaa dubbachuuf hedduu takkaan isin jaaladha. Oromoo afaan kana beeku hundaa'u nuti hedduu jaalannaa hedduu qabanya Oromoo warreen ta'an jechuudha. Ani immoo dhugaa feetanii miti dhalaa gizee jaanii na biratti bakka guddaa qabdi. Haa bareedduu haa fokkottu dhalaa haa taatu. Wama dhalaa wanni dhalaa isummaa nu gartee miti waan shanyii namaa baay'isaati. Saniif nuu kana gartee akka lama taanu namni nu godhu dhalaadha. Osoo dhalaan hin jiraanne nutiin kun tokkochuma kana taaneeti addunyaa irraa dhabamna. Osoo namni hundi haati hundi dhiira dhalte har'aan tana hormaanni dillee kun achirraa qiyaasin dhufu beekadha. Saniif dhalaa jecha boo'uun dirqama dhalaa jecha numaa boo'u miti aan silaa akka fayyii taate silaa ammaan tana ibidda seenanii boo'u aan dhugaa akka fayyetti boo'ichisaa kun boo'ichi bichaan gahaadhaa miti naaf.
silaa akka xiyyaatiif agartee miti. Ajaba dandamee deemuu qaba. Hadhaa hamtuu dandamee deemuu qaba. Akka fuulduraatti gaara galuu qabatu jira. Akka yaada xiyyaati. Maaliif dhalaan tun jabeeffachuu feeti. Jaalalti tuni bakka akka qillee lukkuutti kunuunsuu feeti. Bakka gingilchaadhaan gartee haasofnummaa kanaa haasofnu dubbattuu gingilchitee gartee miti. Qulqulleessitee baasuu qabdeef keessatti gingilchitee hoggaa ol baastu bakka. Urgaa irraa kan ka'e. Innaa jaalalaa fi kabajaa irraa kan ka'e. Saniifuu aboo isin hedduun isin jaaladhaan akka nama tokkootti akka dachaasitti asuma keessa dachaas maal akkanatti faarsista. Dhalaa nutti hin faarsee warra jettanii illee ni jirtanii. Anammoo gara kiyyaatti. Faarsuun dirqama. Hedduu takkaan isin jaaladhaa yoomiyyuu sana mataa kiyya gubbaa jirtanii umriin dheeradhaan isin jaawwa nagaan bubbaasee nagaan isin agachuu rabbiin fayyaa isinitti haa ta'u ammallee rabbi umrii teessan isin aderesu ammallee dhalaa nu baay'isan isin hin jedhe dhalaan nuuf haa baay'attu ammallee. Akkasii daraartu takka faaraatti illee naan gafa dhalaa afaan godhanii boo. Tabakkatee tana buutu waa maal taate jalqaba irra kaata meeshaalee waan mana keessaallee si gargaartaa boo. Ilma diin qofa osoo hin jaalin taltillee tadiinis maalaaf. Ilma diin saa kan nuuf caamte aboo intala diin rabbi saa kan naboo. Amiin. Tabakka kana buutee gartee miti akka kana nama kabaju. Ani salmaanimi. Walumaa rabbi sin kaa kan naboo wala faasafish. Atillee yaa rabbi si waan nuti. Inshallah akka gartee miti kokkofatanii akka gartee gammachiistan kanatti aboo rabbi sin gammachiisuun isin hin jaa. Akkasii yaamee daraartu dharraan tanigaa gammachuun tiriituni gammachuu daangaa hin qabne gammade jechuudha. Tanaaf ammoo egaa hedduu takka. Anfannis irratti hin gaafi qaba. Hayyee. Amanna egaa addaan kana tureen maaltu si dhagaa? Hirriibumaan hirriiba sanumaan hirriibaaf dhiisee hirriibni ifra fujjidha. Maalta? An maalirra? Hirriiba dhiisee hirriibni san ifra faa ani immoo numaan dhagaa. Arba shiriinsaa sa'aatii 24 amma waan hin biraa kutaa haasawuu illee fadhu. Manaa mallee waan agarnaan gargaaru. Ati na garte? Kalas ni gaa. Ni gaa ani waan biraa keessa na galchuu deemtanii. Manaa mallee aayiboo. Manaa mallee dangaruu. La amma haasawaa biraa keessa na galchuu haasawaa keessaa qofa osoo hin ta'in keessaa biraa illee ni ta'a. Kawalii galaa yoo haasawaa hin daawwattota keenya gaa isin asirratti yaadamannaadha. Ani kun fakkeenyaaf ganaa waa eeggaddaa. Awoo gaamma naafillee gartee ilaaluun kaa dirqama aboo. Maa rabbi sin godhu. Akkatti ilaalan sanuu si beekaan. Awoo eegaa maama. Ustii fidee waan laallataa nuti si deeggarra malee. Eegaa daraartu. Awoo nabba. Garuu karaa dhalaa kana duubaan qaawni dhalaa ittiin argatan hin dhabamu. Dhalaan tun dhalaa ni argata. Annis illee karaa yoo wallaale falasitti ilaale shaallaatu manirra qabanna. Amma hangara kiyyatti anis amma daruuri na barbaachisa daawwattoota keenya maaliif yoo tangaa isinumaan umee murteessaa. Anniin fuudhamu hin fuudhu bara namni daawwattoota keenya tanis naa murteessinaan yoo fuudhu qabdaan hangattana aanqotee illee taatu numaan baasa. Sibiiloo. Hatee illee taatu numaan fidan tan namni gartee amma dura hawaalaa irraa kafalee biyyarraa gartee as deemu jirtu osoo isin isa biraas hin geenye. Niin fuudhaman fuudhuu jidduudhaa alatti godhee niin fuudhaa. Fuudhuun qabaa barana gartee miti yoo fuudhuu qabdaa adis fuudhuun hangattanii fuudhuun qabaa kalaasanis. Yaada keessan laalee. Xiqqoon keenya mana yaada naatu dura ortopedoo dura naasi dubbata. Ayyee. Xiqqoon keenya sibiila faayoo fuute amma fuudhii san sin dorkidu. Jarkaana fa'aa bishaanii fuudhe. Jarkaana kanneen ol fuudha. Kana fa'aa fuudhii haan booda xiqqoo ture. Gaafa nuti waa arganne hinaafi jarjaraan akka deftee nu dhaqqabdu kun nuti waan tokko tolu. Tokko kan dhungatan gaabboon fuunee dhungan. Hinaaftee deftee fuudhu gaddoonee akkamatti. Faayidaa fuudhaa dura namarra laali bareechoo. Saniifuu faayidaa fuudhaa. Hanga ati dhaltee dhungatu takkatti. Ani taa'eetumaan jechuudha. Nalaal radee gar. Taa'eetumaan mana kee dhufee ati kalas. Sibiila baa fuudhee akkasuma wal fataa hin jenne. Ayyee akkasii kun daawwattoota keenya akkana naan jaa argaa jiru illee tanaa jira waan akkanaa kanaa jira fakkeenyaaf hin fuudhuni ati taa'ee gizee hundaa gortee miti hangaan an dhalu takkatti ati numa taa'e anoo. Aboos immuun asirraa bakka na godhe aan fuunaa gatii takka nama fuudheeti. Fakkeenyaaf nama saayiba bultiitti goonaan irra kattu. Teebara amma teela. Akka ifi nyaata godhattee maaliin sunni afaan yaati haa. Teeluma teebara amma waliin wanni dhuma daraartu teessan bara kun dhumatteetti mee anaa kanaaf illee du'aa godhaa takka rabbii si baafannu si haa milkeessullee ani naan hin jenne. Awwan nu jaaree si haa jaaru. Isin jaaree. Hayyee isin bara. Si haa jaaru. Isinuma haa jaaru jalqaba rakkoo maal jedhamti. Uumaa gammachuun teessin gartee miti. Afi joobar nama du'e takka hoggaa deemaniin rogaa furiin deemanii bakka qaban san tokko yoo gadhiise gabe
akkana gajjira. An bakka agoo haa dura maali? Saniifuu ati immoo bakka kanatti yeroo ammaa walii kana boodatti gartee miti daawwattoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii anammaa asirratti dhaamsaan qaba. Fardi nama geessa malee nama lolchiisu jetti. Oromoon gisee dubbii makmaaktu. Angaa kana booda ni beektan isinis waan irra dabarrees ni beektanii alhamdulillah akka hedduurra dabarreeti as geenye. Yoomas geenye salphatti hajaansan gartee miti. Salphatti as hin geenye nutiin kun ni beektanii warroonni gartee miti jalqabarraa hanga har'aatti rakkoo ta'een wajjin qooddachaa turtan galatoomaa isin jechaa akkuma rakkoon wajjin qooddatan sanitti gammachuu teenyallee egaa akkuma wajjin qooddatan abdii isinirraa qabna daawwattoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii saniif gaa ilmi namaa nagaya yoo qabaate nageenya kun waa hundaaf gaariidha. Saniifuu bunaaf nagayaan dhabinatti Oromoon gisee wal eebisanii akkasigaa isinillee baga gammaddanii baga walumaanuu gammanneen isinin jaa maammadarraan tana waan haasoo dhabee mataa yookataa walumaayiti dubbii dhibee dubbiin sammuu keessatti bitana fakkaata. Si ammaan tana waa'ee ammanaa godha ammaan isin dura fuudhaa jiru. Lakki anta xiyyaa suutumaan fuudhaa haa ta'u immoo dura gartee isinumma kana rabbii haa jaaru. Eegi isin jaaramtan booda gartee miti anillee rabbiin na haa jaaru warra hin jaaramin akka kiyyaa kanillee rabbii isin haa jaaru dhiiraas ta'e dhalaas ta'e gaabuu maaluma rabbi nu godhisa inshaallah aboo nuti gartee nuti aboo riskiin isin haa fuutu boo inshaallah riskiin gurguddoo wajjin gartee miti fuudha akkuma mana galfattanii gara akkuma fuutanii mana galchitanii riskiillee gartee miti isuma wajjin mana isinitti haaseen ta'u amiin gittanii moo daawwattotaaf hin godhu jirta isin fakkaate. Moo waan kaameraa laalee haasoo jiruu fi jechuun isin ija keessa isin laalu dadhabeeti. Akkuma ija keessa ol laalu jirtanii saniin jechuudha anis daawwattoota ija keessa laalaatiin haasoo jira. Saniif ugaa daawwattoota keenya akkanaan jaa ani gama kiyyaanii kunoo akkuma awwaalaa isin gale isaan hunda jidduu fitee anillee nama xiqqoo booda jidduu hin ba'u deema. Ammaan tanaaf jirri duruu anarratti jechuudha manaa maannan garree takka akkas jechuun takka. Dulu mira beraa keessa nagalchuu barbaade. Taraartuun faan ilmaa manaa maannan garree wayi. Maali? Bakka manaa maan si arguu kana fakkeenyaaf. Yaadaa mire. Manaa maa walitti deebi'uu fa'aa jira. Anatti dubbadhee fa'aa walitti deebina akkamii jee yookaan bilbilinaa bu'ee yookaan qaama wal bira dhufanii haasawni jira manaa kanatti. Yookaan isin tituu tarii manaa basan keessatti. Bishaan fa'aa fuula nama naqanii gaa'u. Nama gadarii takkaa jira. Sanfaa jira. Ammas ulaa banaa jirtu si ol seenu jiru salaam alaikum gisee deette. Ulaa si gadarbanii si cufuuta qabaa jira. Manaan kun hedduu jira. Sanfaan isin harkuun dhabduu shakkeenaa miti garuu. Isuma gartee gaaratti tagaaraa san. Kitiin deebi'e. Gaara keessa jiru. Qubsiin hafi. Ati gaara isaa gaara deebi'ee garte. Qubsiin hafi. Mana rakkoo qabu aara qabsiisan mana baadiyyiftee tumaa miti. Buskuta inni si fidee yaadate. Akkasii guyyaan guyyaa gaarii ture egaa viidiyoon akkuma inni gadi dabalaa isin gala egaa viidiyoo gammachuu akka taatu abdiin qaba. Saniif egaa viidiyoon tun viidiyoo hedduu haalaan namatti toltu egaa jaalalleewwan lamaan wal lolanii yeroo gartee walitti mufatan hedduu ta'a qalbii nama jabti. San booda gisee isaan walitti fayyan wanni san jaalala nama gammachiisu ni jirti jee yaadu saniifuu har'aan tana Taraartuu fi Maammed jechuun har'a jaalala isaanii ta duraanii san qaqaa irraa dhadhaatanii haaromsaniiti har'aan tana. Deemji baay'ee ofii jeetemma. Akkasitti gaa qaqaa irraa dhadhaatanii har'a haaromfatanii numaa manaa aannan garree akkas jechuu eegalanii ani gaa amma saniifuu har'a gaa viidiyoo illee isinitti dheeressu guyyaa gammachuu waan taateef amma libaanota keenyaas irra kaannee bunaas daraartuun dhaabtee gartee miti akkasitti qalbii fayyaa qabduun teenye du'aa illee isin goona bakkuma jirtanitti gaa du'aa teenya aamin nu jalaa jechaa anamma gama kiyyaan asmarattiin dhaabaa gaamee isaan yoo dhaamsa qabaatan isin dabarsanii wannaa jaalladha. Fis amma haasawaa kan kaameeraa duratti haasawaa waan qabnuuf hangama kiyyaan hordoftoota kiyya isinirra gabaaseetiin jira. Fartii teenyatti deebilaan isin hin jaafaari. Ati yoo? Ani akkasuma. Akkasuma. Saniif gaa daawwattoota keenya qaqqaaliif gaarii waan hanga ammaan tanaan daawwachaa turtaniif galatoomaa isin jecha inshaallah hanga viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu turtii gaarii qabaadhaan isin
Nincufa. Hai cufi. Abshir abshir. Dari Nincufa jirjirin. Udah video ya, kawan aja, Pak. Lah anu nincufa kamera. Anu